Itoophiyaa mirkaneessinee jirra. Tokkummaa keenyas mirkaneessinee jirra. Ammas immoo mootummaa kanas afaan uummata kanaa afaan dargaggoo kana waan qaaliichisu. Maaliin jedhuu barbaadeefi kaleessa galgalas OMN'dhaan na gaafatanii jiru. Furmaanni isaa maalii jenne? Furmaanni kanaa meeshaa lafa kaa'anii waliigalteedhaan fakkeenya maalii ta'uu qabaa mootummaan keenya kun isaan Mandeellaa Afrikaa bilisa baasee aangoo uummataa dabarsee kenne ta'uu qaba. Kaleessas kana jedhee maaliif kana jechuu danda'e? Kaleessa dargii maaliif balaaleffanne? Bilisummaas fideera. Lafas qotee bulaa kenneera. Harka nama xiqqaarraa fuudhee hunduu Itoophiyaa walaa qixxaatu jedhe. Garuu balleessaan badiin inni dalagaa ture sun dhiiga namaa dhangalaasaa ture. Heeraan hin deemne, seeraan hin deemne. Sababa seeraan hin deemneefu Ihaadeen warrimtee amma mootii keenya ta'an bosona seenanii seenaa kan hunduun beeka reediyoodhaan jeettiidhaan dabaddabe. Kaan fuudhee waan nagatti dabarse hin beekna ijoollee xixiqqoo osoo taane nan baradha yeroo sanas. Hin dabarfame furmaata kanaanis hin argadde achi bittin seenitti bula jedhe hin argamne. Lammata moofumatti garagalee maaliif jedhu? Mafanqila mangistuu